ergaa dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota keenya guyyaa har'aa kana waa'ee jaalalaa irratti gadi fageenyaan kan mari'annu ta'a. Keessummaan keenya obbo Abdii asitti qabannee sanii dhiyaannee jira jechuudha. Kanaafuu mudannoo jaalalaa maal akka isa mudatee fi maal akka kee dabran jaalalti maal akka ta'e akka nu ibsu barbaanna. Tolee jalqaba irratti mee haga gaafii jaalalaa baay'ee seenni gaafii muraasa si gaafanna. Mee jireenya kee keessatti mee mudannoo jaalalaa wanti mudate ni jira? Mee hanga umrii kana biyaansi ammaatiin diqoo dargaggeessaadha, qeerroodha. Qeerroo yeroo dargaggummaa kana keessatti waan baay'eetu nama mudata. Haa ta'u mee wanti si mudate ni jira jedhamee yeroo baay'ee toora intarneetaa fi wantoota garaagaraa ni odeeffama. Mee maal jettan asirratti? Duraan dursee carraa kana yuutuubii siifan irratti naaf beeksisaniif duraan dursee hedduu san galatoomfadha. Itti aansuudhaan ammoo ani mudannoo jaalalaa yookaan himu ta'e jalqabaa kan jaalalaa eegale gaafa elementarii baradhu kutaa shanaffaarraa qabee intala takka wal jaalallee turre. Akka carraa ta'e dammoo intala san waliin yeroo dheeraa dabarsuu hin dandeenye erga kutaa 8 xumurreen booda wantoota hedduu dabarsine yoo yaadadhu garuu maal godhaa of duuba deebiitillee naan dhufu. Ta'us ammoo yeroo ammaa kana haaliin irra jiru takkaanii wal jaaladhee ture. Mudannoo jaalalaa na mudatti keessaa takka jedhee yoo yaadu intala takka feesbuuk irraa wal baranne yaa'u ani barataadha. Ingilifoolii barreessina teekistii ingilifoolii goona. Isheen nama biyya keessa na fakkaatti. Ani garuu adaan isin biyya alaa jirti. Qomi asirratti gaafii ho'i si gaafadhan ture. Yeroo ammaa isee wal baratan akkuma agarteen adii gooti moo wal jaalattaniiti? Lakkii akkanumaan carraadha. Tasuma kilik gooti takka jalaati. Rabbiin carraadha jaalatti jechuun carraadha. Tasuma yoon irratti tuqe biyya are you manager or student? I say that yeroo na fayyadamutti. You say I am manager. Gisi sinna jettu firma buuflee dabre guyyaa birallee teekistii goone. Eessa jiraata garuu jennaan Ameerikaan jennaan itti koone baratti yuunivarsiitii na fakkaate. Okay, ayee. Jennaan bakka anillee duuba. Yeroo Ameerikaan kana rifanne diqqoo ati. Diqqoo ani itti haa jedhee yaanne akkas yaa'u isin biyya alaa jirti jedhee yaanne maaliif always ganama yuutuubii gubbaa yuutuubii toora feesbuuk gubbaa yeroo argutti onlaayinii gubbaa. Lakka gizeenu ganamatti isaanii halkan yeroo sanii si firii taatee seenti jedhee yaada. Tasuma asuma akkasii gara ji'a tokko erga waliin dabarsineen booda amanuu jalqabe. Yeroo amanuu jalqabu kanatti sagalee isii dhaga'uudhaan walistaafii banaan naan jette. Yaa'u biyya alaa jiraachuu isiitiin osoo ani beekin isin biyya alaa jiraattee anammoo erga jaalalaan qabame isin biyya alaa jiraachuu beekin booda jaalala keessa seenee mudannoo na mudate kana fakkaata. Tole ka waan ajaa'ibaati. Mudannoo das nama jedhu akka malee namatti tole kan daawwattoonni keenyallee waa'ee waan baay'ee irraa barachuu danda'anii. Mee asirratti ammoo fuulduraa fi kaayyoon keessan maali akkasumas yeroo ammaa kana akkamii waliin dabarsaa jirtanii jaalalli ammoo namoonni addaan fageessanii akkasitti yeroo waliin dabarsan hin ulfaatu mee akkamitti ilaaltan Abdii waan kana diqqoo daawwattoota keenyaaf ibsa. Dhuguma yoo dubbanne jaalalti fageenyaa hedduu si yaaddisa. Osuma haasawuu jirtu osuma haasawuu jirtu bakka gista qabu wallaaltee yeroo isiitti barbaachisu jiraachuu danda'a. Yeroo isaaniitti yeroo ati biraa argitu immoo diqqoo si gaddisiisa si dabbara. Otoo si na bira jiraattee yaada jedhullee yeroo baay'ee sammuu kee keessa deddeebi'ee dhufa. Ta'us jireenyi fageenya jaalalaa nama gammachiisa. Akkasumas nama gaddisiisa illee. Akkaataan itti nama gammachiisu yoo ilaalle wal bira jiraatanii tasa ilma namaatii waan hamtuu dalaguun hin jiru, waan hamtuu walirratti arguun hin jiru. Lammaffaa immoo fageenya addaan bahuun ammoo yeroo walii dabarsuu dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Ta'us jireenyi jaalalaa fageenyaa hedduu nama mufachiisa. Yeroo ammaa kana ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin haalli jaalalaan irra jirru sadarkaa guddaadha. Waan hedduu dubbannee jirra, waan hedduu waadaa walii seennee jirra. Yoo rabbi jedhinu lamaanuu barnoota keenya xumurree sadarkaa tokkorra hin geenne inni yaadna abdii qaba. Mee asirratti gaafii si gaafadha. Waan fakkeenyaaf isheenis bakka fagoo jirti Ameerikaa atis ammoo addaan fagaatanii jirtanii jechuudha. Mee akkamitti wal amanuu dandeettan? Fakkeenyaaf amma wanta ati asi ta'aa jirtu isin ni beekti yookaan wanta isin achi ta'aa jirtu ati ni beekta kan akkamitti beekuu dandeetti? Mee akkamitti wal amantan yookaan daawwattoota keenyaaf ifa godhaa?
Gaaffii natti na gaafatti gaaffii sirriidha. Gaaffii yeroo baay'ee namoonni hedduun hedduu gaggaafataa jiran. Akkamitti ishee amantee isiin ammoo akkamitti amantii yaadi jedhu jaalala jechuun tokkoffaa wal amanuu, walii beekuu, wal shakkuu dhabuu, wal danda'uu, wal tuffachuu dhabuu. Kana keessa ammoo wal shakkuu dhabuu fi wal amanuun hin jiru. Jaalateen kana keessa. Erga onnee qulqulluudhaan isii jaaladhe isiin na amantee jirti. Anis isiin achi jirti maal dalaguu jirtu osoo hin ta'in onnee qulqulluudhaan waan jaaladheef ishee amanee jira. Kanaafiyyuu jireenya jaalalaa keessatti wal amanuu fi wal shakkuu dhabuu waan jiruuf lamaan wal shakkii malee wal amannee waliin jiraannaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ulfaadha wayyama. Nama karoorri keessan kun yaadni keessan kun bakka guddaa akka ga'u abdii guddaa qabna. Maqaa daawwattoota Siifan Tuweetiin baay'ee si galateeffadha. Ulfaadha wayyama. Dhumarratti mee wanta atiin daawwattoota injitoo jiraatu dhiifama walii qodoon goree jira akka malee jarjaree dhumarratti mee wanti daawwattoota keetiin ati jettu ka jiru akka jaalalaatti wanta ati gorsa dabarsitu. Akka jaalalatti yoon kan gorsa dabarsu ta'e shamarran teennaa akkasumas dhiironni teennaa jaalala dhugaa dubartootaaf akkasumas dhiirris dubartootaaf dubartiin ammoo dhiiraaf jaalala dhugaa osoo qabaannee baay'ee bareeda. Takkittii jaalattanii wajjin du'a, takkittii jaalattan faana bu'aasan jedha. Gabanumaan jaalalleetii biyya alaa jirtuufis nagaa jechuu barbaada. Ulfaadhu galatoomaa. Horaa bulaa.